እንበለ ደዌ ወይማም እንበለ ጻማ ወዲካም አመከሞ ያብጻኒ ያብጻይኩሙ እግዚአብሔር በሰላም ዲቤ ፊ ዱኩብሰቹኬ ዴቡ ፊ ደደቢኬ ከኑ ቀቀብሲስ አያና ኢፈፈኖ ፊ ዱአ ከውኬቲን ነጋኑ አቀብሲሱ ከበጀሞታ ፊ ጃለተሞታ ማቲወን waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti har'ammoo torbee dhukkubbii guyyaa arfaffaa kamisarra geenyee jirra. Guyyaan kamisaa ammoo maqaa moggaasa garaagaraa maqaa danuu ni qaba jechaadha. Guyyoonni kun immoo maqaa moggaasa garaagaraa kan qabanii fi wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 13:11 irra jiru ka'umsa godhannee hundi keessan qulqulloota qulqullaa'oo mitii kan jedhu yaada kan ofirraati qaba jechaadha. Hundi keessan qulqullaa'oo miti. Kana wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 kaasee dubbii jiru gaafa ta'u maaliif akka jedhame dhumarra kan itti dhufnu waan ta'uuf hunda dursa kamisni moggaasa maqaa jaha ol ta'e kan ofirraa qabudha. Inni jalqabaan guyyaa kadhannaa kamisaa jedhama. Inni lammaffaan ajaja kamisaa jedhama. Inni sadaffaan guyyaa luka dhiqaa jedhama. Inni arfaffaan guyyaa magariisa kamisaa jedhama. Inni shanaffaan kamisa kakuu haaraa jedhama. Inni ja'affaan guyyaa bilisummaa kamisa guyyaa bilisummaa jedheetu kaa'ee jira jechaadha. Inni jalqabaan mee wangeela qulqullicha Maatewos 26:36 kaasnee gaafa ilaallu gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa jechuudhaan guyyaa kadhannaa kamisaa jedhameetu taa'ee jira jechaadha. Jechi kun eenyutti dubbatame jennee gaafa ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti jecha kana kan inni dubbate jechaadha. Maaliif jedhee gara qorumsaatti akka hin galle cimaa kadhadhaa jedhee guyyaatti barsiise. Wangeela Maatewos boqonnaa 26:36 kaasnee gaafa ilaallu yeroo sana Iyyasuus Kiristoos isaan walitiin geeta samaanii bakka jedhamtu bakka kana dhufee jedha. Duuka bu'oonni isaa yeroo inni deemu kadhannaadhaaf deemuuf jiru achi taa'anii ture. Phexrosii fi lachan isaanii ilma Zabdiyoos fudhatee gadduuf eegalee jedha. Lubbuun koo hanga du'aatti akka malee gaddite as turaa inni isin faana ana faanas cimaa jedhin. Xiqqoo ishee gara fuulduraatti darbee fuuldura isaaniitti kufee kadhate. Yaa abbaa koo yoo siif danda'ame xoofoon kun anarraatti haa dabartu, haa ta'u malee ati akka jaalatti haa ta'u malee ani akka hin jaaladhu hin ta'iini jedhe. Gara duuka bu'ootaatti dhufe ciisanii argeen. Phexros akkuma kana ana faana sa'aatii tokko illee jabaachuu hin dandeenye gara qorumsaatti akka hin galle cimaa kadhadhaa. Hafuurri qophoofteetti foon garuu dadhabaadha. Yeroo lammaffaa kadhatee yaa abbaa koo xoofoon kun otoo hin dhugiin narra haa dabartu, yoo danda'ame akka ta'e eeyyama kee haa taatu jedhe. Asirratti gara qorumsaatti akka hin galle cimaa kadhadhaa. Hafuurri qophoofteetti foon garuu dadhabaadha. Hafuurri hin duutu, hafuurri hin dadhabdu, foon dadhabaan garuu akka inni du'u, akka inni fannifamu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee kadhannaa rakkoo fuuldura isaanitti isaan quunnamuu fi rakkoo fuuldura isaanitti isaan gubbaa qaqqabu kana bifa kanaatiin fakkeenya kanaatiin gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kadhachuu akka qaban, cimuu akka qaban, qorumsi akka dhufu, kadhannaan immoo hunduma darbuu akka danda'an, raafamuu akka hin qabne duuka bu'oota isaatti guyyaa hime. Inni tokkoffaan jechaan
Inni lammaffaan immoo ajaja kamisaa jedhama yookiin immoo afaan Amaariffaatiin ትእዛዝ ሐሙስ jedhama. እኔም ለእናንተ እንደማደርጉ እናንተም ደግሞ እንዲሁ አድርጉ ይላል። ወንጌለ ቁልቁልቻ ዮሐንስ ቦቆና 13 ለኮፍሳ 15 ካስኔ ጋፋ ይላሉ akkuma isiniif raawwadhe isin immoo raawwadha akkuma isin kabaje isin immoo wal kabaja jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wal kabaju ulfina walii kennu nurra akka jiru እኔ ለእናንተ እንዳደረኩ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ ብሎ ምሳሌን ሰጥቷቸዋል። ፈኬኛ ከነራፍ ዱጋን እስኒን ጀዳ ባሪያ ከጌታ አይበልጥምን? ገርብች ጎፍታ ይረ hincaሉ ኤርገማ ኢሳ ኤርጌራ hincaሉ ከነቶ ቤክተኒ ዮታወተንስ እስን ቁልቁሎታ ጀቹዳን ኬሱማ ወሊፍ አጀጀሙ ከሶሚናን ወልበርሲሱ ወልጃለቹ ወልከበጁ አከን እስኒፍ raawwadhe waan gaarii qajeelummaa kana waliif raawwadha waljaaladha walkabaja jedhe fakkeenya kanaan duuka bu'oota isaa barsiiseera. Inni sadaffaan wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irratti akkuma taa'ee jiru guyyaa luka dhiqaa jedhama. Guyyaa luka dhiqaa yookiin immoo afaan Gi'izitiin Etsbata Egri jedhameetu kaa'amee jira. kana jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irratti gaafa ilaallu ኢየሱስ አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠ ከእግዚአብሔር እንደመጣ ወደ እግዚአብሔር እንዲሄድ አውቆ ከእራት ከተነሳ ልብሱን አኖረ ማበሻም ጨርቅም ወስዶ ታጠቀ በኋላ መታጠቢያው ውሃም ጨመረ የደቀ መዛሙርቱን እግር ሊያጥብ በታጠቀበት ማምሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ እጋ Erbaata erga nyaataniin booda mudhii isaa hidhatee bishaan qopheeffatee uffata ittiin luka isaanii xaxxaragu qopheeffatee luka isaanii dhiqee guyyaa luka dhiqaa guyyaa kasoomina guddaa gooftaan harree irra gaafa ta'u gooftaan mooraalolii keessatti gaafa inni dhalatu gooftaan gaafa inni harka Yohaannisitti cuuphamu gooftaa inni gaafa namarraa dhalatu gooftaa inni gaafa inni luka dhiqu kun kasoomina guddaa nu barsiisuudhaaf guyyaa luka dhiqaa jedhameetu guyyaan kamisaa beekama. Inni itti aanu immoo guyyaa kamisa magariisaa jedhama inni arfaffaan. Maal jechuudha? Achi wangeela Maatiyos boqonnaa 26 irratti immoo guyyaa kamisa magariisaa jedhameetu guyyaan kun beekama jecha. Sanis egaa 35 irratti wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 26 irratti gaafa ilaallu yaada kana sirraatii arganna. Phexros sifaana du'allee yoo ta'e kan na barbaachisu yoo ta'e ani si hin ganu jedhe duka bu'oota hundumaa immoo akkuma kana yeroo sanas Yesuus isaan faana Geetsemaanii bakka jedhamtu bakka magariisaa yookiin immoo bakka biqiltuu duka bu'oota wajjin dhufee iddoo sana deemee kadhate achuma taa'ee jedha. Egaa guyyaan kun immoo Geetsemaanii bakka jedhamtu iddoo inni itti kadhate iddoo magariisaa kanaafidha kamisa magariisaa jedhamtee kan isheen waamamte jecha. Inni itti aanu inni shanaffaan kamisa bilisummaa kamisa kakuu haaraa jedhamti. Guyyaan kamisaa inni shanaffaan የአዲስ ኪዳን ሐሙስ jechuudhaan kunis immoo aarsaan kakuu moofaa waggaa 5,500 taasifamaa ture diigamee haqamee mataa isaa aarsaa ta'ee dhiyaachuu isaa of kennuu isaa wangeela Maatiyos 26 hanga 36 kan jiru immoo ni ilaalla jecha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kamisa haaraa kakuun moofaa aarsaan kakuu moofaa sun hafee aarsaan kakuu haaraa itti bakka bu'e. Kaleessa dhiiga horiitiin dhiiga beeladaan kan ta'e firii midhaaniin kan ta'e har'a Kiristoosin akka ta'uu isaa guyyaa inni itti hundeessi kamisa kakuu haaraa guyyaa fooniif dhiiga isaa itti kennedha jechaadha. Inni ja'affaan guyyaa bilisummaa kamisaa jedhama.
egaa kanaan booda garboota isiniin hin jedhu. Yohaannis 15 irratti gaafa ilaallu kanaatiin booda garboota isiniin hin jedhu. Isin ijoollee koo gatiidhaan kan inni isin bite kan inni isin kabaje malee guyyaa kanaatiin booda isin garboota koo miti jedhee gara Yohaannis 15 irratti akkuma ilaallu hundi keenya asirraati ni baranna jecha. Egaa asirraati ergaa guyyaa kamisaa kana moggaasa garaagaraatiin waamnu kana guyyatti kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa luka dhiqee Yihudaa fi Phexros Yohaannis sadan isaanii luka isaanii yeroo isaan niqu Yihudaa nagee tishaxanyaalle Phexros tikidanyaalle Yohaannis nagee መስቀል ወስዴ ወዳጄን እያለ አይደለም ያጠባቸው። እነርሱ ጌታዬ አምላኬ ሊሆን የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠብ እጅግ የሚያስገርም ትሕትና ነው። ኤጋስ ረት ባዬ ከነመገረሙ ይሁዳ ደበርሲቴና ጉርጉርታ ጴጥሮስ ሉኩን ኦቶን ይንስ የሮሰዲ ነገንታ ኦቶ ሂንጀዲን አስኬስ ይሁዳስ ጴጥሮስስ ዮሐንስ አንገፈኖት ዴሙስ ከነቶ ሂንጀዲን ክርስቶስ ሐማስ ጀላስ ጋሪስ በዳስ ፎኪሳስ በሬዳስ ጭማስ ደደባስ ሁንደዩ በከ tokkotti ክርስቶስ tokko godhee kan jaalate ilaala. Abbaan daa'ima garaagaraa qabu keessa tokko hamaa, tokko gaarii, tokko bareedaa, tokko fokkisaa, tokko dheeraa, tokko gabaabaa, tokko naamusa qabeessa, tokko immoo yeroo hundumaa kan jeequ otoo qabu hundumaa walqixa ilaala jecha. Bara hedduu Yihudoonni hedduun jiru. Baroota hedduu keessa Yihudoonni hedduun jiru. Borsaa isaanii qabatanii qarshii qofaa kan walitti qaban. Hoolotaaf dantaa kan hin qabne, sammuu kan hin qabne, maallaan jedhu kan hin beekne. Yihudaanis yoo dhiqatu iyyuu qulqulluu waan hin taaneef eenyumtuu bayi otoo isaan hin jedhiin walgayii guddaa sana keessa adda otoo hin ba'iin achi kee jiraachaa ture. Nutoo waaqa keenyarraa akkuma baranne nama hunduma jaalala tokkoon ilaallee eenyuun otoo ofitti hin qabiin eenyu ofirraa hin qabiin deddeebi'u akka nuti qabnu kasoominni immoo waa guddaa ta'uusaa guyyaa itti barannedha dhugumatti. Yihudaan ba'iin jenne maaddii sanarra waliin taa'eera itti maa ture garuu deebi'uun kan abbaati. Maarreega asirraa maal ilaalla? Kiristoos cubbuu keenya nu dhiisee gochaa keenya hunduma danda'ee hunduu akka gatii isaatti akka argatu nu barsiisee jira jechaadha. Guyyaa kana dhibee fi dhukkubsachuu kee beeluu fi dadhabuu kee kan nu qaqqabsiise ayyaana